uumataan nuuf gahu dhabuu keenya. Miidiyaaleen silaa odeessa uummata biraan gahuuf dirqama qaban hundi hidhi Abbaay ijaaramee yoo xumurame qaama uummataa kan tahan mormitoonni paartilee akka waan gammachuu irraa hin qabneetti keessanii gaaffiidhaan nu muddaa turan. Nagaan fi araarri waaqayyo isiniif haa baay'atu. Obboloottan koo YouTube jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba isiniin jedha. Adhaas yaada qalbii na cabse tokkoon isin biraan ga'uu dhufeera. Argitaniitu natti fakkaata garuu namni hundumtuu jechuudha waan itti dhaga'ame irraa dubbachuu mirga qaba. Innaanis wanta natti dhaga'ame wanta keessa kiyya cabse qalbii kiyya cabse hin dubbachuudha gara keessan dhufee jira. Innis waa'ee Baqqalaa irratti Baqqalaa Garbaa goota keenya dhugaasiniin jedha. Baqqalaa Garbaa jechuun goota caalu jechuudha. Osoo nuuf jedhee dararamuu osoo ammaa miti yeroo dhuma duriitirraa jechuudha. Osoo nu hin beekinu osoo nu hin dhalatin irraayyuu dararamaa kan turedha jechuudha. Dhalootuma isaatirraayyuu dararamaa kan qeessirraa buqqa'ee kan gadi garagaree qaxaqqaxamee baay'ee tokko jechuudha. Waan nama gaddisiisuu fi waan qalbii nama cabsu keessa darbee garuu nama jedhee namni hin dadhabaa beektanii. Namni hundumtuu nama waan ta'eef hin dadhaba. Gaafa dadhabe immoo kufuusaa hin oolu. Innaa anis viidiyoo isaa samuuna kana walii gadi fiiguu argee baay'ee keessa kiyyatti natti dhaga'ame. Baay'ee qalbiin kiyya na cabe. Waan natti dhaga'ame tokko immoo dubbadhu laata kan jedhu. Waan tokko waa'ee isaatirraa kan jedhu. Innaa inni dhuguma goota, inni dhiiga ijoollee dhiiga uummata keenyaati. Innaa baay'ee tokko jechuudha. Mee warroonni na jalatti argamtan hundumti keessanuu karaa amantaa adda addaatiin warroonni jirtan hundumti keessanuu rabbi si haa maaru jedhanii kan nama maaru waaqayyo. Dhukkubni homaa miti hin fayya, namni kamiinuu dhukkubaaf fayya. Wanti guddaan fayyuu isaatii isiniin jedha. Kanaaf waan isi haa maaru jedhaati du'aayii godhaafi yookaan rabbiin kadhadhaafi. Rabbi immoo wanti hin dandeenye tokko illee hin jiru. Wanti nutti ulfaate hundumtuu waaqa duratti salphaa waan ta'eef wanti ba'aa nutti ta'e hundumtuu waaqayyoon duratti immoo xiqqoo waan taateef wanta nutti ulfaate hundumaa immoo gara isaa yoo finne inni immoo furmaata waan nuu kennuuf. Kanaaf isa abbaa keenya kana goota keenya kana jajjaba keenya kana gaachana uummata keenyaa kana rabbi si haa maaru. Rabbi si wajjin haa ta'u jedhaatii hundumti keessanuu lafa jirtaniini rabbiin kadhadhaafi isiniin jedha. Yaanni har'a qabu kanuma yaa'u keessa kiyyatti waan natti dhaga'amee fi akka nama tokkootitti yoo baanellee wanta tokko dubbachuullee hin dandeenye. Garuu immoo kufaatiin nama keenya baay'ee qalbii nu cabsa, baay'ee keessa keenya madeessa. Kanaaf wanta godhuu qabnu keessaa waliif kadhachuudha. Rabbiin waliif kadhachuudha. Kan rabbiif hin danda'amne homtuu waan tokko waan hin jirreef jechuudha. Kan nama maarus isa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf abbaa keenya kanaaf rabbi kadhadhaafi waan namaaf dhagaa yoo kadhatanii kadhannaa namaa rabbiin namaaf deebisaa isiniin jedha. Yaanni har'aa qabu isuma kanas isiniin jedha. Eebbifamaa'ee YouTube kiyya immoo bira dhaabattanii akkana jajjabeessitanii abdiin qabaa isiniin jedha. Galatooma.